guyyaa sana ifaama bulti ture garuu uumamni waan ishee dirqisiisuuf guyyaa sana inuma galte ganamaa'ees akkuma durii koo tolliidhaan waan isheen naan jettu dhaga'uuf balbala keenyarra dhaabadheen ishee eeguu jalqabe. Tolliinis balbala mana isaanii bantee yeroo gara kootti dhuftu lapheen koo deegdeegdeqqina jedha. Waan isheen naan jettu waan hin beekneef keessi koo baay'ee na sodaatee jira. Nagaa erga wal gaafannee booddee Tollii waantan kaleessa siin jedhe maalirra naaf geesse jedheen yeroo ishee gaafadhu lakkii an hiriyaa qabaa. Hiriyaa kootu magaalaa Geedoo keessaa namni waan baay'ee na rakkiseef baasii hundumaa danda'ee asitti na barsiisaa jira naan jette. Anis keessi koo baay'ee gadde. Garuu dhalli namaa waan barbaade hundumaa waanuman arganneef keessa kootti otoon gaddu ishii haa ta'u jedheen kanan dur hanga mana barumsaatti ishee gaggeessu deebi'een gara manaatti gale. Yeroo kanatti isheenis akka rifachuu tokko taatee duubatti ijaan na gaggeessite. Guyyaa sanaa kaasees waa'ee isheetti mataan na dhukkubeen beeku. Mataan na dhukkubuu jalqabe. Baay'een ishee yaada. Kanan dur ganama ishee gaggeessus barfadheen hirriba koorraa ka'uu jalqabe. Isheen garuu akkuma ganamaan balbala mana isaanii yeroo bantu ijji ishee bakka nani dhaabadhee ishee eegu ture. Anis yoo xiqqaate naannoo torbee lamaaf ganama karaa foddaatiin ija koo saaqee ishee ilaaluu malee ishee gaggeesseen hin beeku. Foddaa keenyarra dhaabbadheen garuu haga isheen karaa ija koorraa ishee maqsutti isheen hordofa ture. Torbee lama booddee Tolliin bilbila koorratti naaf bilbilte. Maaf baddee lammeessaa naan jette. Anis jira hin banne ganama si gaggeesseen lapheen koo na jalaa madaa'urra jiraachuu makee ijaan arguu naaf wayya jedheen si baqadhee jedheen isheefan deebise. Isheenis xiqqoo akka kolfuu natti taatee tole haa ta'u boru wal agarraa naan jette. Anis maaluma natti himti mee mucaan kun jedheen ganama yeroo isheen mana barumsaa deemuuf kaatu balbala irratti ishee eege. Akkuma barame daftara ishee qabattee dhuftee beenukaa xiqqoo mallee na gaggeessii naan jette. Anis ishee tole jedheen miilla koo wajjin kaafachuun eegale. Anaa fi ishees erga xiqqoo waliin haasofnee booddees erga ati ganama na gaggeessuu dhiistee keessa kootti waan addaa tokko natti dhagahame. Garuu immoo an hiriyaa nan qaba kan kee waan hin godhu gaaffii natti ta'e jettee dubbii ishee jalqabde. Anis erga hiriyaa qabaattee lammaffaa galuun waan hin barbaachisneef anaaf kan Rabbi naaf kenne barbaaddachuu naaf wayyaa jedheen isheetti deebise. Kanatti dubbadhee booddee isheenis calli jechuun callisaa waliin deemne nagaatti wal jennees walirraa sadda baane. Ammas buleesaa ganamaan bilbila naaf bilbiltee koottuu meeshaa narraa fuudhii naan jette. Anis tole jedheen hirribaa ka'een yeroo balbalarraan itti ba'u kennaa waraqataan haguugame tokko harka kootti naaf laatte. Anis tole jedheen harkaa fudheen gara manaatti galeen kennaa sana yeroo banu afaan Amaariffaan fiqir yaashannafaal yookiin jaalalli ni mo'aa kan jedhu barreeffama fuulleen haguugameen arge. Anis bilbileefiin guddaa galatoomii ergan ishee jedhee booddee yaadni sammuu koo galaana natti ta'uu jalqabe. Yogguun kana kaasu sun deebisee na lola, yogguun sana kaasu kun deebisee na lola. Anis baay'een dhiphadhe. Torbee lamaaf xiqqoo afur argadheen ture. Amma garuu erga isheen jaalalli ni mo'aa jettee naaf kennite ergaa kana mucaan kun sababii malee anaaf hin ergine jedheen of gaafachuun jalqabe. Anis guyyaa sanaa kaasee ganama akkuma durii koo ishee gaggeessuun jalqabe. Anaa fi ishees utuun jaallatiin jaalala keessa galle. Haasoon keenyis guutummaatti haasoo jaalalaa ta'e. Sanbataaf dilbatas mana isheetti na affeertee waliin haasa'uu jalqabne. Anis baay'iseen jaalladhe. Isheenis waan naaf mo'amte fakkaatti. Haaluma kanaan anis hojii dallaalummaa kootoon hojjedhu konkolaachisummaa barachuun eegalee hangan danda'ee fi haga humna koo ishee fi maatii koos nan gargaaran ture. Tolliin yeroo hundaa seenaa ishee gadi fageenyaan natti naasotu garuu gabaabaatti kan isheen natti himte maatii ishee biratti akka hin guddannee fi obboloonni ishee kaan akka isheen jaallanne ture. Anis kanarratti nama of maddiitiin qabdu jedheen baay'een gaddaafee ture. Waa'ee hiriyaa ishees gaaf kaasnee ni haasofna ture. Carraatu isaaf akkan hiriyaa ta'uu na godhe malee ani jaalladheen miti himnaan jettis ture. Anis dubbiin kun gaaffii natti ta'us tole jedheen akkuma isheen naan jettetti nan dhaggeeffadhaan ture. Barumsa koo yoon xumure ani sumatti ni heerumaa isaatiin hin barbaadu jettees utuu ani hin gaafatiin waadaa ofuma ishee naaf galte. Anis tole isaatiin battalumatti dhiisiitii ani waan barbaaddu hundumaa guuteen nan si barsiifadhaa jedheen yeroon itti lakkii hin ta'u naan jetti. Anis dhimma kana garaatti qabadheen hariiroo keenya garuu daran guyyaa guyyaatti abidda walitti ta'aa dhufe. Guyyaa tokkos
keenya to'ee wanta gara biraa keessa seenne. Anaaf kun jireenya koo keessatti yeroo jalqabaafis ture. Anis guyyaa kanaa kaasee akka ishee waliin jireenya koo guutuu dabarsuun barbaadu waadaa isheef hin galle. Kanumaanis qormaanni kutaa 12ffaan qabsiise. Ammas naaf dhufu waan dideef hojii dallaalummaa koo itti fufeen hojjedhe. Hanga isheen kutaa 12ffaa xumurtuttis waggaa tokko ergan eegee booddee tollii koo kanaan booddee bakka biraa yoon deemeefis qubeelaa walii fiduu qabnaa jedheen yeroo ishee gaafadhu lakkii maaltu si ariifachiise yuunivarsiitii deemee barumsa koo xumureen hundumaayyuu ni qaqqabna naan jette. Anis baay'ee ergan ishee qaradhee booddee tole siif haa ta'u jedheen ishee eeguu jalqabe. Isheenis barumsa ishee xumurtee meeshaawwan ishee gara biyya isheetti yeroo gaggeeffachuuf fettu ta'een tokko na mudate. Innis anaa fi hiriyoonni koo mana ishee keessaa meeshaa yeroo hidhuudhaaf walitti qabnu akka carraa feestaalii keessaa daftarri tokko suuraa hedduu kan baatu keessaa gadi bu'e. Tolliin hiriyaa ishee duraallee yeroo ta'e akka dhiisti natti himtee turte. Suurri sun akka jirutti suuraa gaa'ilaa kan ishee fi kan hiriyaa isheeti. Anis kana argeen naheen ofirratti qucummadhee taa'e. Boo'ichi mimmaanis lakkuun ija koo keessaa gadi yaa'e. Meeshaa ishee erga walitti qabee booddee kanadhas hin jenneeni konkolaataatti fe'een nagaatti jedheen isheerraa gargar ba'e. Erga isheerraa addan ba'ee booddee waa'ee ishee gadi fageenyaa yeroon qoradhu hiriyaan ishee sababa isheetti nama walitti bu'ee waggaa 2 mana adabaa akka jiruun dhagahe. Anis keessa kootti hojii kee rabbi siif haa laatu jedheen kallattii koo qabadhe. Erga isheerraa addan ba'ee booddee har'a kunoo waggaa 3 fixeen jira. Homaa nama amanee jaallachuun abjuu natti ta'a. Hiriyoonni koos akka muka gogaa nama tokko irratti gogdee haftaanaan jedhu an qalbiin koo takkaa dhoqqaa'eera. Haala kamiitiin akkan of sirreessu hin beeku. Yeroo ammaa kanattis jireenya addunyaa kanaa mo'achuuf gara biyya Misriitti maleen jireenya koo jiraachaan jira. Namoota hedduu waliin hariiroo jaalalaa jalqabus takkaatti harka koo irratti bishaa'a. Tolliin laphee koo bantee otoo jufiin deemte lammii isaatii Misirraa tollii dabli'uuf bakka jirtutti nagaatti. Onneen koo qulqulluun harsi jaalataa balbala isaa banee taa'is eegataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan addunyaa jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi lammii isaatii Misirraa nuuf ergee isiniif qabadheen dhiyaadhe akka isin irraa barattanii fi itti bohaartan homaa shakkii tokko iyyuu hin qabu. Obboleessa keenya lammii isaa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomi siin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 hedduun keessan xalayaa dhiiraa nuuf hin qopheessitu jettanii komentii jalatti dhiyeeffachuun keessan ni beekama. Haa ta'uutii an dubbisuu dhiisee otoo hin taane xalayaa hedduu obboloonni koo dhiiraa nuuf ergan waan hin jirree fi obboloonni koo dhiiraas hedduun keessan dandeettii xalayaa barreessuu ajaa'ibaa waan qabdaniif hadaraa keessan nuuf ergaa isiniin jenna. Egaan gara xalayaa kanaatti yeroo deebinu guutummaa isaatti akkuma dhageessanitti obboleessi keenyi rakkoo keessa jira. Kunis maalinni hiriyaa isaa kanaa erga jaallateenii booddee hiriyaa gara biraa waliin jaallachuun baay'ee itti ulfaatee jira. Kunis hiriyaansaa utuu abbaa manaa qabdu waggaa 2 guutuu isa waliin turuu isaati. Shamarroonni tokko waadaa namaaf galanii dhiira gara biraa waliin sababoota garaagaraa fayyadamanii waliin turan akka jiran homaa gaaffii keessa kan nama galchu miti. Akka dhuunfaa kootti obboleessa kiyyaaf dhaamsa ani sii dhaamu wanti darbeera darbe irratti hundooftee jireenya kee gara fuulduraa miita yoo ta'e kan miidhamu si malee namni biraan hin jiru. Kanaaf lapheen nama hundumaayyuu banaa waan ta'eef laphee kee sirreessii baniitii nama biraaf akka simatu godhiin dhaamsa kiyya. Namoota lafa kanarra jiran hundumaa keessaa parsantiin 90 jireenya jaalalaasaa jalqabaan arganne. Kanaaf atis kana beekte wantoonni hedduun godaannisa ta'an jiraatanis amaluma jireenyaa warri kun